taatu jechuun maal? Ati kajeeltee beektu jaarsa namaa? Laa jaarsa namaa kajeeltee beektu? A'uudhu billah. Lakki ani waan akkanaa maaliif kajeellate? Wallahi laalteen beektu dhugama himi amma jaarsa namaa wayii. Laalteen beektu guyyama takka illee jana janni. Lakki yoo ganaa taate malee. Yoo ganaa taate malee gara daaleen beektu. Yaadu jirta jechuu ganaa. Ila kunoo takka waan jettu laal jaarsa koona jalaa fudhattee baduun oollee baga si qabe mee as bahi jedhaatti as bahi. Lakki jedhii yoo itti bakka. Gaa isaa manuu mo'atu. Anatiin beeku. Siif dhumate jedhaaran ilaal. Jaarsa namaa fudhattee. Lakki fudhannee. Wallahi an jaarsa namaa hin fudhanne jedhi shikakan. Wallahi an jaarsa namaa hin fudhanne jaarsa namaa fudhadhee hin beeku qara jedhi. Ani fudhannee nawaan namaa fudhee hin beeku. As bahi taa'e ka gara kaameraa yoo jaarsa namaa hin fudhatin maa dhugan? Akkasitti taa'e. Nama shamarris ilaallata arti. Ilaalli shamarri jaarsi kenna nu jalaa bade warri jedhu jaarsa kiyya fudhachuun ooltu takka faa akkas jettee barreessite wallahi. Fudhachuun ooltu mee akkasitti taa'e as bahi. Lakki isiin tama ofii barattee bakkuma baratte deebisii jedhin. Ati jaarsa namaa tuttee hin beektu? A'uudhu billah. Maal jechuudha dhugaa waan akkana haasa'ini. Waa akkana kana haasa'u. Amma baay'een keessan ba jaarsa namaa fudhataartani. Ani jechuudha warruma saniini yoo dandeette warraan jedhi malee ani warra akkasiisanuyyuu osoo danda'e akka qajeelan barbaada malee keessaa. Ati gara fuulduraallee jaarsa namaa mokkortuu mire qaali. Akkam godha silaafuu yoo ani kama rabbinaa kenne kiyyooma sani barbaada waan ta'eef. Agammaadhaan arganne jechuudha. Maaliif nagaa battaree ati garuu keessi kala? Eshi bakka hin booyin ka ishii hin booyin ka bakka lammata jaarsa namaatitti hin booyin ishii. Hin boo'u jaarsi namaatitti. As bahii jedhan as bahii jaarsi kenna nu jalaa badee jira. Jaarsa kenna hatuun ooltu si laallanna as bahii jedhan. Warra akkas jedhu saniin ofumaa barattanii isinummaa malee jettiin jaarsi. Ishi maaliif dhokattaree mataa nu nyaatte maaliif dhokattame maa dhokattanu hin oma dhokattuuf. Etaayi akkasi qatte dhiita hin socho'in ile jaarsa namaa fudhatteerti ilaala. Astaghfirullah wallah rabbi jindeessa. Muhammad maal jedhe? Akkas bakka akkasitti taa'e yoo jaarsa namaa fudhachuu baatte yoo jaarsa namaa fudhachuu baatte akkasitti taa'e. Ishii akkuma jaarsa namaa fudhachuun ooltu akka dhokataa. Ijoolleen sirla alladaarti shamarran maal taate jaarsi baay'ee badeera. Amma dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Namni taa'uudha guys hundi keessanuuti yeroo sadiitti bu'a. As bahi jaarsa namaa fudhachuu yoo baatte mijatti. Hayyee namni akkas jedhe sun dhufee ajjalan na bira dhufee na bira taabarreessa. Ati jaarsa namaa fudhattee beektaa garuu dhugama. Gurbaanyi. Shamarran Lakki ani waa akkanaa kanan beeku dhugaa dubbii akkan. Ishii ilaaltee beektii jaarsa namaa. Maa shamarree akkana jettiree jaarsa kenna nu jalaa fudhachuun ooltu maa siin jetti. Ani hin beeku kaasaa warra sanniintu beeka. Itti fakkaatte ta'itti mee ati qajeelii taa'e osoo ol kaateellee dhaabbattee takkitti. Laa maali jaarsa isaanii narra maxxansanii rammoo sila. Illa alla takkaa hin beekanii shamarran jaarsa isaanii janajjanaa turte. Kanaas nama taate jaarsa ofii haa qabattu.
jaarsi sammuu qabaate maaliif jaartii nama jaartii ati jaarsa beektaa akka itti qabatan silaa jaarsa kee qabachuu hin beektaa beektii miyya akka itti jaarsa qabatan warri jaarsa ofii wallaalee jaarsa gadhiisu akka itti jaarsa qabatan sirriitti itti himi beek. Ani hin beeku hin beeku. Maa jaarsa jechiin akka itti jaarsa qabatan situ himaa jiraami jaarsa akka itti qabatan maa wallaalanii jedhaartaami. Akka itti jaarsa qabatan itti hima. Guys, namni hundinuu taaptaaf yeroo sadii itti bu'a. Of, kalas bes. Maafi kalas yang kau barbaadu. Barsiitu dhokataa rakkoon kee osoo ati dhokachuu baattee shamarran si ilaaltee sirraa buuti. Ati waan dhokattuu shamarri si shakkite. Kana na amantiyyuu shamarran amma akkas naan jechuun jirtu. Miskiina ko ayi. Akkanumaan maqaa si balleessa dhokatte kunoo deebiste. Akkanumaan shamarran maqaa si balleessaa arte jechuudha. Akkanumaan shamarri maqaa si balleessite malee ati jaarsa namaa ol jettee ilaaltee hin beektu. Guyyaa takkitti yoo jira na oolte hin beektu. Bakka ati dhugaa qabda. Hin beeksiftaa iyyuma. Waalaikum assalam ya Allah. Guys, taap godha. Yaara taap godha nama meeqaanas teettanii lulaalina. Waan ofii. Akkatti osoo teette shamarri sirri si laallataatti yoo jaarsa namaa jalaa fudhachuu baatte ati jaarsa namaa hin laaliin hin qajeelin ishiitti deebite. Maali waan rakkoo qaba yoo isin sirriitti hin jaalanne haadhi yoo kabiraatti jaallate waan. Jalaa fudhachuu hedda jechuu. Amma osoo ani onni hin jedhin nama akkas naan jedhe waan namni naan jedhe san sirri dhuguu. Amma ishee shamarran maqaa si balleessaa arti akkanumaan jalaa fudhattaa. Eega bakka nama san dhuftee mana jalatti barreessitu galatamaa. Hin fudhattee jechuudha. Yoo isin akkasitti dhugaanne jala barreessiteeti dhugaa taate dirqama bakka hin dhugoomsa jechuudha. Bakka adiisi shamarra si ajjeefti ati wanna jedhishi eeggadhu si ajjeefti eeggadhu. Maalin ajjeestireen anuyyuu hin ajjeesama. Jaarsa namaa tuqaamu. Jaarsi namaallee yoo jaalatan waa du'anii jennaan hunduu. Amma beekaatuma akkasii dhaara malee. Ahaa, yaadda jechuu karaa fudhattee baddeerta. Bakka shamarree dhugaa qabdi. Laalsi. Ishii cha'u bakka ishii gizee biraa ta'an. Jaarsa namaa eeggadhu ishii ati hundaafuu jalaan tuqin ijoollee. Miskiinan shamarran miskiina. Ittiin akkana bareeddutuun akkamitti kophaa bulte osoo shamarranii tokko qabattee teettu. Ahaya. Ciao. Obaaf tufee igirrisee jalli naddaata.